wabarakatuh. Ashama harka fuunee ijoollee Oromoo hundi keessanuu musliimas tahee kan amantiin addaas tahee hunda keessanuu bakka jirtanitti salaamtan rabbii guddaan isin bira haa ga'uun isiniin jaa inshaallah. Akkam jirtan nagaa keessanii? Ani nagaadha alhamdulillah. Akkuma seentaniin YouTube channelii Faaya Oromoo jahu like, share, subscribe godhuun nu cinaa dhaabbadhaa nu guddisaan dhaamsa kooti inshaallah. Ana qofa osoo hin tahin anas dabalatee ijoollee Oromoo warra harawaa akka fayyaa gara YouTube dhufaa jiran kana ka guddates ta'ee hunda isaanii guddisaan jajjabeessaan isiniin jaa. YouTube Oromoo yoo godhuudhin bira hin kutinaa. Maaliif jennaan kafaltii isinirraa hin barbaaddu. Kafaltan like gootanii subscribe gootanii yoo wayitii qabaattan daawwatuu qofa akkasin isiniin jaa. Waan lafaatii guddoo nun barbaachifne waan ta'eef wal guddisuu aadaa haa godhannu. Maaliif jennaan yoo wal guddifne sabni Oromoo kun yoo wal guddisee bakka takka ni gaha jeetii yaada. Namuu beekumtii qabu, namuu beekumsa qabu yoo walii gabbahee waan guddaa takka sabni Oromoo kun waan guddaa takka ni gaha jeetii yaada. Ammoo yoo wal guddisuun hin jiraanne yoo if qofa yaaduu qofa taate bakka takka illee hin geenyu jeetiin abdii qaba. Kanaaf immoo yoo wal guddifnee waliif guddifnee bakka takka ni geenya jeetiin abdadha. Akkasii obboleeyyiin kiyya wal jajjabeessadha. Nu jajjabeessa hundi keessan wal jajjabeessa aadaa godhadhaan isiniin jaa inshaallah. Har'a maal qabattee nu dhufte jechuun keessaniin oolu. Har'a wanni nan qabaddee isinii dhufee waa xiqqishoo takka waan nama hin laffasifne jechuudha. Warri rifeensi keenya ni haphataa, rifeensi keenya hedduu keessa fixatee jira hajatan ni jirtanii. Sunis hinnaadha. Hinnaa waa hedduu walii godheetiin godhadha. Hinnaa ni beeytanii hinnaan akka rifeensaaf bareedaa ta'e namuutuu ni beeka jeetiin amanaa. Garuu immoo waa hedduu ni wal keessa godha. Meegaa haga dhuma sagantaa keenyatti nu faana turaadha, nu hordofaadha isiniin ja'a. Viidiyoo takka irra gadhooytanii daqiiqaa takka dhaggeeffatanii bira hin qabnaadha. Inni nu daqiiqaa 4 yoo guddate hanga dhuma dhaggeeffadhaadhaan isiniin ja'a. Hiriyoota keessaniif sheer godhaadha. Meegaa baay'ee. Kunoo akkuma argaa jirtan kun hulbataa fi hulbata jiraa jechuudha. Hulbata jiraadhaan daakee abba soodaa ammallee talbaa yookaan qonxar sadeen kana walitti daakee jechuudha. Daakamaa isaati. Walitti daakeetiin melaagaa takka itti naqe jechuudha asirra. Kun hinnaadha. Hinnaan melaagaa takka wanni wal keessa laaqamee daakame kun melaagaa takka waa sadii waliin laaqe. Abba soodaa fi hulbataa fi talbaadha. Sadeen kana waliin laaqe jechuudha. Walitti laaqeetiin daakee ammas hinnaan melaagaa takkan itti dabale. Akkuma argaa jirtan kun zayita. Zayita kana namni beeyin hin jiru. Raanjiil jedhama afaan keenyatti. Namni afaan garagara beeka. Ammoo afaan arabatti joozal hindi jedhama. Kookinaatti illee ni jedhaniini. Riyaa hamtuu qaba. Riyaan isaa xiqqoo ni ajooyti. Kanaafuu isallee melaagaa takkan itti naqadhe jechuudha. Isa waan hin duraan elbaa xiqqaat irraa naqadhee jiruuf elbaa keessatti naqu jiru kun isuma raanjiiluma kana melaagaa takka ittiin naqadha jechuudha. Melaagaa takka gizeen itti naqee meeqa waan itti godhamus walumaan laalla. Kunis zeytuuna. Zeytuuna namni hin beekne jiru. Zeytuunni rifeensaaf hedduu takka bareedadha. Zayitii raanjiil kunillee hedduu takka bareedadha. Namni sammuun dhukkubdullee sammuudhaaf dawaadha. Mataafillee dawaadha. Kun akkuma argaa jirtan melaagaa takka itti naqadheetiin jira zeytuunas.
bishaan qulqulluu itti naqee jechuun bishaan kan dhugan jechuun bishaan kaan osoo hin ta'in bishaan biyya tanaa soogidda qaba waan ta'eef bishaan kanuma dhuganiin xiqqishoo bu'eessee kan nama gubu osoo hin taane xiqqishoo haalaan kan nama hin gubne ho'aa jiisuttiin jira. Silaa maaliin godhamanii beeytanii? Qolofa shunkurtiitii fi qolofa qullubbiillee itti godhama. Garuu waan hedduu takka namni mana arabaa keessa jiru waan kana waan ajaa'aa kana waliin yoo goote ajaan mana keessa hin deemsisu waan ta'eef kana irraa hin dhiise silaa bareedadha. Amma gaa godhannee kana booda hanga barbaanne ofirra teessifnee ofirraa dhiina. Akkasii haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura galatooma.